qoratameef jira. Istaandaardiin qoratameef immoo istaandaardii saayinsaawaa ta'e sirriitti ilaalamee saffinni isaa maal akka ta'u qabu tokko tokkoon tajaajila. Sila tajaajila 166 qoranne jenneerra. 166 kun sa'aatii meeqatti raawwachuu akka qabu yookiin kennamuu akka qabu qulqullina maaliitiin kennamuu akka qabu kaa'ameera. Kana hojjechuudhaaf yookaan kana galmaan ga'uudhaaf wanti eegalame jira. Ammas taanaan harcaatiin jira kan jedhamu kun godinaa kara godinaatti, aanaa kara aanaatti, adeemsa tokko irratti namatti illee kan waliin fakkaanne ta'uusaa, garaagarummaa kan qabu ta'uusaati. Kun immoo haala guutuu ta'een ta'uu dhabuunsaa kenna tajaajilaa keenya irratti harcaatii guddaa kan uume ta'uusaa fi gara fuulduraatti bu'uura istaandardii jiruun hojii keenya hojjechuun hojii guddaa isa ta'e ilaaleerra. Inni lammaffaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu wal qabateeti. Inni guddaan hojjetaan tokko mul'ata biiroo, ergama biiroo hubatee ilaalcha uummatummaa gonfatee hojjechuudha kan inni qabu pirinsipil. Kanaan hojjechuunis dirqama. Kanaan hojjechuufis immoo kakatee galee abbaan alangaa dambii mataasaa qaba. Qajeeltoo naamusummaa abbaa alangaa kana ibsa. Bu'uura kanaatiin yoo ilaalle ammas taanaan naamusummaa wal qabatee iddoo iddootti rakkoo kan jiru ta'uusaa. Ammas taanaan tajaajilamaa harka waa barbaaduun dubbii isaa lafarraa harkisuun naamusa ogeessaa irratti haala wal fakkaatu ta'uu dhabuunsaa kenna tajaajilaa irratti rakkoo akka qabuu fi harcaatii isa guddaadhaaf isa tokko ta'uusaa kan ilaalledha. Adda baaniiru amma gabaasa keessatti waan argee qaban namoota yookaan ogeeyyii ogummaa isaaniitiif nama namni ogummaa adda ba'anii sadarkaa aanaa irrattis godina irrattis kan naamusatti dhiyaatanii adabanis jiru. Kan ammas ilaalamaa jiru jira. Of danda'ee biiroon abbaan alangaa tokko naamusummaa irratti rakkoo qabaate haala kamiin akka ilaalamu dambii mataasaa danda'e qaba. Dambii sanaan ilaalamee kan adabames jira. Kan immoo ongoing process irra ilaalamaa jiru jira. Haala kanaan tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiru gaarii ta'ee garuu waliin fakkaatuudha. Kaatagoraayiz gochuu dandeenya maal irratti hammaata jechuun rakkoo naamusaa gocha akkamii irratti kan baay'atu tarii hunda tarreessuun hin barbaachisu. Gochoota naamusa badaa maal irratti mul'atu kan maaliin calaqqisu baay'inaan kan hojjeta kan warra naamusa kan abbaa alangaa qabatamaan haala galmeen nu bira